Akka mooltan hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo rakkoo namoomaa kabiroon Itoophiyaa gama kaabaa keessatti mul'ataa jiru tilmaamuun kan hin danda'amneef hammaataa adeemee jira jechuudhaan dubbiimaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Steven Dujarric beeksisaniiru. Michoonni keenya gargaarsa namoomaa torban kana Maqalee irratti karaawwatame haleellaa samiirraanii dabalee walitti bu'iinsisuun hammaachuusaaf wal waraansa dhiyeenyaan naannoo Amaaraa keessa namoonni hedduun qe'ee ofiirraa buqqa'uun gabaasamee jira jedhan. Ammas irra deebi'uudhaan qaamotiin martinuu kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan akka seera gargaarsa namoomaa ka sadarkaa addunyaa siviilotaaf caasaa siviiliif eegumsa godhuutti dirqama isaanii ba'uu qabu jedhaniiru. Tigraay keessa haalli namoomaa sababaa deddeebiin gargaarsaa murtaa'aa ta'eef gada deemaa deeme jedhan. Onkoloolessa 13 hanga onkoloolessa 19 gidduu yeroo jirutti konkolaataan gargaarsa fe'ate 215 Tigraayitti ennaa ergamu ka torban duraarra xiqqoo dabalee jira. Konkolaataan 1,111 ta'u erga adoolessa 12 qabee Tigraayin ka seene yoo ta'u kan naannoo sana seenuuf barbaachisu 115 qofa. Akkuma beekamu guyyaatti konkolaataa gargaarsa fe'ate 100tu Tigraayin seenuu qaba jedhan. Torban darbe namoonni 52,000 gargaarsa midhaan nyaataa yoo argatan walakkaan isaanii gosa nyaataa tokko yookaan lama qofa argatan yoo xiqqaate namoonni 870,070 torban tokkotti gargaarsa midhaan nyaataa argachuu qabu jedhaniiru. Erga baatii hagayyaa qabee michoonni keenya uummata 870,007 naannoo Amaaraaf 76,000 ol immoo kanneen Affaar keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'aniif midhaan nyaataa raabsanii jiru jechuudhaan dubbiimaan kun beeksisaniiru. Dirree Dhawwaaf Haroomayaa gidduu ka jiru naannoo gaarreeniif dachii gajjadhaan bakka wal arguu qabee hanga sulula naannoo Affaar jirutti torban tokko keessa yeroo 4 kirkirri lafaa mudachuusaa Yuunivarsiitii Finfinneetti Piroofeesara ka ta'an Attaalaa Ayyala mirkaneessaniiru. Reektar iskeelii 4.5 kan qabuuf kirkirri lafaa guddaatu mudate ka jedhan Piroofeesara Attaalaa sochiinsaa hanga Dirree Dhawaaf magaalaa Hararitti dhaga'amuusaa dubbatan. Arfan kun qofti ka dhaga'ame ta'uu ennaa ibsan walumaa gala 10 kan ta'u mudachuusaa dubbataniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti waaltaa qorannaa dacheef saayinsii hawaatti daayireektara ka ta'an Piroofeesara Attaalaa kirkirri lafaa sun magaalaadhaa alatti mudate jedhan. Itti dabaluudhaanis Haroomayaaf Samaraatti kan argamu buufata galmee ragaa biraa odeeffannoon dabalataa innaa argamu daran beekamuu danda'a jedhan. Kana dura Itoophiyaa keessatti kan mudatan kirkiraawwan lafaa boodatti deebi'anii yaadachuudhaan naannoo Affaar keessatti irra deddeebi'uun mudachuusaa Piroofeesar Attaalaa ibsaniiru. Mootummaa ce'umsaa Sudaan mormuuf jecha kamisa kaleessaa daandilee Kaartuum irratti hiriirri mormii geggeessamee jira. Deeggartoonni walta'iinsa walabummaa fi humnootii jijjiiramaa erga deeggartoonni mootummaa waraanaan hoogganamu bulchiinsa siiviilii mormuudhaan sanbata darbe hiriira geggeessanii booda mormiif daandiitti ba'an. Kanneen kumaan lakkaa'aman hiriirtonni deeggartoota diimokiraasii mootummaan siiviilii guutummaan akka jiraatu gaafataniiru. Hiriirri mormii isaanii kunis bakka hiriirtonni bulchiinsa waraanaa deeggaran guyyoota 6 turan naannoo masaraa mootummaatti geggeessamuusaa Reuters gabaasee jira. Gareeleen kun filannoon bara 2023 ituun dhaqqabin dura mormii kan kaasan waliigaltee aangoo qoddannaa muddamaan guute ka biyyattii diiguu yaaddoo jedhu waan dhaqqabsiiseef jecha mootummaan pirezidaant Albashir bara 2019 erga aangoo gadhiisee booda hoogganoonni siiviilii aangawoota waraanaa Sudaan waliin aangoo qoddatanii jiran. Haa ta'u malee mootummaan ce'umsaa dameen waraanaa kaabineen siiviilii akka diigamu gaafachuu erga jalqabee as abdiin sirna diimokiraasiif ture dukkanaa'ee jira. Mormitoonni dura taa'an mana maree olaantummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan amanamummaa Bashiriif qaban itti fufaniiru jechuun qeequu isaanii Aljaziiraan gabaasee jira. Burhaan kaabineen muummicha ministeeraa Abdullah Hamdok akka diigamu gaafatan. Deeggartoonni Burhaan akka jedhanitti mootummaan Hamdok dinagdee Sudaan dadhabsiise jechuudhaan Associated Press gabaaseera. Muddamsuun haa jiraatu iyyuu malee Hamdokiif Burhaan deeggartoonni isaanii ennaa mormiin guutuu biyyattii itti fufee jiru kanatti nagaan akka bu'u gaafataniiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taatoo fiilmii Yuunaayitid Isteets Alek Baaldwin kamisa kaleessaa Niiw Meeksikoo keessatti fiilmii waraabuuf qawwee itti gargaaramu dubartii ogeettii kaameeraa tokkotti dhukaasuun yoo ajjeesu daayireektara fiilmichaa madeessuusaa poolisiin beeksiseera. Balaan kun kan dhaqqabe fiilmii Rust jedhamu kutaa Yuunaayitid Isteets kibba gama dhiyaa bakka Baaldwin taatoo ijoo kan jaarraa 19ffaa ta'uun keessatti hirmaate waraabamaa turetti. Haalina Hachinsiif Joel Saawuzaa Alek Baaldwin qawwee fiilmichaaf gargaaramu itti dhukaasuusaa poolisiin Saantafee
ibsa kenneen beeksisee jira. Kan umriin waggaa 42 Hutchins helikopteraan mana yaalaatti geessamtus balaa madaa'urra ga'een boodarra lubbuu ishee darbe. Kan umriin waggaa 48 daayirektara fiilmichaa Sooza ammoo ambulaansiidhaan mana yaalaatti geessamuun wal'aansa argataa jira. Balaa kanaaf himannaan dhiyaatu hin jiru kanneen ijaan argan wabeeffachuudhaan qorannaan geggeessamaa jira. Dubbi himaan qophii fiilmii sanaa oduu gabaasaa Hooliwuudiif ibsa kennaniin balaan sun qawween sun rasaasa keessa jiraachuu utuu hin beekamin dogoggoraan dhuka'ee jedhan. Fiilmiin innaa waraabamu waa'ee meeshaa waraanaa irratti qajeelfama cimaa qaba garuu balaan ni mudata. Taatoo ka ta'e Baalduin erga bara 1980 qabee televiziyoona akkasumas hojii fiilmii irratti bobba'ee hojjetaa ture. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Yuunaayitid Isteets Taayiwaan irra ni gorti ka Chaayinaan qabiyyee kooti ittiin jettu odolatti kana gargaaruuf illee cicha qabdi. Mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa xiyyaara waraanaatiin Tigraay keessatti raawwataa jiru itti fufuudhaan guyyaa har'aas tarkaanfii fudhachuu isaa ibseera. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Tsibaa Maqalee irraa gabaasa ergeen haleellaan kun raawwatamuu isaa mirkaneesseera. Bulchiinsi magaalaa Maqalee haleellaa kanaan oomishni qotee bultootaa gubachuu isaa dubbata. Mootummaan Itiyoophiyaas gama isaatiin mooraa leenjii kan kanaan dura Hiwaati irratti fayyadamaa ture rukutuusaa ibseera. Gabaasa Mulgeetaa Tsibaatii fi kan maddeeloon biraa walitti qabuudhaan jaallanneen gabaasa ittaanutti qindeessiteetti hordofa. Mootummaan Itiyoophiyaa jimaata har'aa haleellaa samiirraa magaalaa Maqalee irratti gaggeesseen yuunivarsiitii haleeluusaa humnootiin Hiwaatii fi maddeen gargaarsa dhala namaa ibsan jechuudhaan kan gabaase Reuters uummanni kuma hedduunis gara biyyattii kibbaatti dhiyeessaa kan jiran ta'uu beeksise. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhutti haleellaan har'aa kun maadhee duraan kan waraanaa turee fi amma immoo Hiwaat itti gargaaramaa jiru irratti qiyyaafate. Dubbii himaan mootummaa Itiyoophiyaa Laggasa Tulluu Rooytarsiif akka hubachiisanitti yuunivarsiitiin hin rukutamne. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lafa Hiwaat dhiyeenya kana to'ate gadhiisisuuf jecha wal waraansi lafa hammaatee jirutti magaalaa Maqalee irratti torban kana yeroo arfaffaaf samiirraa haleellaan gaggeeffame. Walitti bu'iinsa mootummaa Itiyoophiyaaf humnootii Hiwaat gidduutti waggaa guutuuf jedhu kanaan lubbuu namoota kuma hedduu darbe kanneen miliyoona 2 caalan godaansisee jira. Dubbii himaan Hiwaat Geetaachoo Raddaa dhaabbata oduu Rooytarsiif akka ibsanitti haleellaan har'aa kun mooraa yuunivarsiitii Maqalee haleele. Namni meeqa akka ajjeefame garuu odeeffannoo hin qabu jedheera. Maddeen hojii gargaarsa dhala namaa 3 jiraattota magaalaa Maqalee irraa odeeffannoo arganne jechuun Rooytarsiif akka ibsanitti haleellaa har'a gaggeeffame yuunivarsiitii Maqalee rukutee jira. Kan TPLF'n to'atamu TV'n Tigraay akka gabaasetti jedha Reuters mooraa guddichi kan yuunivarsiitii Maqalee rukutamee siviilonni 11 madaa'anii jiran jedha. Maddeen gargaarsa dhala namaa hedduun akka jedhanitti xayyaaronni tokkummaa mootummootaa gargaarsa fe'an kan silaa har'a Maqalee keessa qubachuuf turan sababa haleellaa samiirraa jimaata har'aa gaggeeffameen ituu hin qubatin hafan. Xayyaaronni sun Maqalee keessa akka qubachuuf jiran aangawoonni ni beeku turan jechuun kan Associated Pressiif ibsan dubbii himaan mootummaa Itiyoophiyaa Laggasa Tulluu garuu balaliin xayyaaraa kan tokkummaa mootummootaa fi balaliin haleellaa waraanaa sa'aatii adda addaa fi kallattii garaagaraarra ture jedhan. Xayyaaronni kun hangam walitti dhiyaatanii akka turan ammatti hin ibsamne jedha dhaabbati oduu Associated Press. Gama kaaniin oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Tsibaa Maqalee irraa akka gabaasetti haleellaa har'a samiirraa gaggeeffame magaalaa Maqalee gama bahaa naannoo yuunivarsiitii Maqalee mooraa Indaayesuus gaggeeffamee jedhee jira. Haleellaa kanaan miidhaan namarra ga'e beekuun hin danda'amne jedheera. Ittaanaa bulchaan magaalaa Maqalee Dr. Gabramadin Kiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban kana keessa naannoo manneen jireenya uummataa fi dhaabbatoota irratti haleellaan samiirraa gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa fi qaama isaanii irrattis miidhaa geessisee jira akkasumas qabeenyis barbadaa'ee jira jedhanii inni har'aas itti fufiinsa kanaati jedhaniiru. Haleellaa har'aa kanaan yuunivarsiitii Maqalee naannoo mooraa Indaayesuus jedhamu ka jiru tuullaa midhaanii qonnaan bultootaa irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira ka jedhan ittaanaa kantiibaan magaalaa Maqalee yeroo uummanni karaa hundi itti cufamee beela'aa jirutti tuullaa midhaanii gubuun kun uummata kana dhabamsiisuuf karoorri jiru itti fufuusaa agarsiisaa jechuun himatan.
Humni qilleensaa mootummaa Itiyoophiyaa torban kana keessa Maqalee irratti haleellaa samiirraa innaa gaggeessu inni har'aa kun arfaffaa ta'uun ibsameera.